Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo jirra jirtu. Egaa baga nagaan jiraattanii. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo har'a aappii shabakaa bilaash dalagu hedduu warroonni Suud Arabiyaa keessa jiraattan aappii shabakaa bilaash akka ajaa'ibaatti dalagu isinii qabadhee dhiyaadhee aappichi maal irratti dalagaa zeen firiidhaa fi moobaayilii riyaala 60 mobaayilii 60 guuttattanii yoo qabaatanii isin dalagu jiraattes yoo isitti gabbuufattan humna isinii dabalsiisa akka ajaa'ibaatti dalagaa 60 guuttanii yoo isin duraa dhumee jiraates baatiin isaa dhumtee jiraattes akka ajaa'ibaatti isinii dalagaa jechuudha. Yoo isin gabbuufattan achirratti sawaa irratti illee ni dalaga, sawaa firii irratti ni dalaga, zeenii sawaa moobaayilii irratti dalaga. Saniifuu gabbuufattanii akka ajaa'iba kanatti irraa fayyadamaan isiniin jaa. Gamanumaan maammee jiitu YouTube chaanaala haarawaa kana subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessan isiniin jaa. Guyyaarra akka aappiilee shabakaa bilaashii fi barnoota waa'ee garaagaraa tii wal qabatee asirratti isiniif dabra waan ta'eef jecha subscribe gisee gootan mallattoo diimtuu duraa san akka nama saayilentii godhutti itti kiliik godhuudhaan ol gubbarratti akkasitti jajjabeessaan isiniin jaa. Na waliin turtii gaarii. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo barnoota keenya har'aa akkuma viidiyoo gama jalqabaatti isiniif dabarsetti waa'ee aappii shabakaa bilaashii kun moobaayilii riyaala 60 fi sawaa zeenii bilaash irratti hojjeta. Gara aappichaa yeroo deemnu aappicha isa argattanii gama pileestoorii keessa argattanii jechuudha. Pileestoorii keessa akkatti daawuloo godhattan isin agarsiisa. Pileestoorii jechuun warri beekaa kan beekne immoo isa kana xiyyaa diimaatti deebise kana as keessa gabbuufattanii jechuudha. Yeroo tokkaaf pileestoorii irratti gadhooyitanii keessa seentanii yeroo akkatti isinii baase gama bakka duwwaa gama gubbaa kanarratti itti barreessisanii jechuudha. Maqaan isaa duraan itti barreessuudhaan jiru jettanii agartanii gama gubbaa kanarra ilaaluu dandeessanii kaandii VIN hajuu kana mallattoo gama gubbaa kanarra maqaa akka itti barreessitanii jechuudha. Achi booda aappichi gubbarraa kana mallattoo shukuleettaa yookaan mallattoo sukkaraa ofirraa qabu kana gabbuufattan yeroo tokko ofirra gadhooyitanii anama gabbuusee waan hin qabuuf jecha isin yeroo dura itti barreessanii gabbuufachuu haatan gabbuusii isiniin ja'a. Anama gabbuusee hin qabuufacha open naan ja'a. Open godheetiin seenaa jechuu isin garsiisuudhaaf. Open jee gama keessaa seenu yeroon akkas seenee maal jeen na gaafata bakka duwwaa lamaan tana isinii fida. Duwwaa lamaan tana duwwaa tanaa fi tana ta gubbarraa username itti barreessisen ja'a gubbaa irratti username barreessi ja'a gama jalaa kanatti paaswoordii barreessii ja'a. Isin gabaabumatti maal gootanii paaswoordii fi username barbaadu isaa fagoon deemtanii gama gubbaa kanarratti bakka inni username jutan irratti kun barreeffama baasee jira. Username kanarratti o barreessitan o fedhoo guddoo haa ta'u fedhoo xiqqoo haa ta'u o itti barreessitan qubee o itti barreessitanii achi booda gama jalaa kanatti next itti gootanii jechuudha. Gabbuutanii paaswoordii bakka juutan irratti kun irraa gisee irraa haqee paaswoordii itti galchii ja'a. Paaswoordii kana 0 barreessitan jechuudha. 0 barreessitanii amma dangootanii achi booda bakka sanatti sign in jechuu kana kan xiyyaa diimaatti deebise kana sign in gootan asirratti. Sign in yeroo isin gootan keessa isin galcha jechuudha. Yeroo akkana keessa isin galchi maal gootanii gama jalaa kana ittiin buutan akkana keessa isin galcha waan ta'eef gama jalaa kana ittiin buutan gama jalaa kana tuyxan kun seera isaatii akkatti inni gama jalaa kana sirreessee jira. Atoo select self hajuu kana sirreessee jira ittiin buutan. Amma isin deemtanii gama gubbaa kanarra deemtan jechuudha. Gama gubbaa kanarra qiyyamas waan itti fayyadamu jiru jecha moobaayilii 39 irraan kaa'ee ni hojjeta. 39 irratti 60 irratti ni hojjeta. Hundarrattuu ni hojjeta. Kanaafuu gama gubbaarra gadhooytanii
amma meeqa baasee zeen firii jawwii firii istaatiksii firii moobaayilii 39 paakeejii jechuu 39 hidhattee qabaattees achumaan moobaayilii reyaala 60 jechuudha. Amma as keessaa amma fatirnaa dalagu jiru moobaayilii 60 waan keessaa hin qabne jecha paakeejii 39 hidheetiin dhumatte baatii dabarte hidhadhee dhumattee kanarratti naa hojjetu jira. Namnoonni kunis zeen irratti kaachuu dandeessanii jawwii warri qabdan jawwii irratti sawaa irratti moobaayilii irratti dhibbaan dhibbatti dalaga humnallee ni qaba. Aappii ajaa'ibaati akka ajaa'ibaatti hojjeta jechuudha. Amma 39 irra kaayee isin agarsiisu kiyya 39 irratti shari'aa moobaayilii keessaa qaba waan ta'eef jecha irratti kilik godhee isin agarsiisu jechuudha. Amma gubbaan haaratti agartanii akkamnaan jaa no connection jaa gubbaan haaratti yoo akka jiraattan no connection jaa jechuudha. Irratti hin gadhawaa ammoo isin wanni beekuu qabdan takka yeroo isin gadhooytan if duuba deebi'ee saayinii isin deebisa. Yeroo takka lama sadii itti deebiftanii dhooyinaan dafeen seenuu ammoo takka seennaan keessaa illee hin bahu. Ittuma deebiftan saayinii numatti gootanii achi booda akka ajaa'ibatti isinii dalagaa jechuudha. Yoo hette takka isinii seennaan laaftuu ganaa keessaa hin bahu itti fayyadamaa isin jaa amma erga gadhee isin agarsiisu kunoo hisaabu jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan akka ajaa'ibatti dalaga humna baay'ee qabaa kun amma reefu gubbaa irratti no connection kajuu amma connected jira akka ajaa'ibatti dalagaa amma asitti time haawarii hisaabuu eegalee jira jechuudha gama jalaa kanarratti keessaa illee booshaa barnaamija akka malee jabaati shabakaa haalaan dalagaa itti fayyadamaan isin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo achi booda gama jalaa kanatti fixanii keessaa baatanii gama jalaa kanaan akka ajaa'ibatti kun gubbaa irra yoo argu jiraatan akka ajaa'ibatti hojjetu jira jechuun gubbaa irratti ni agartan jeetii yaada. Batarradhaa godhee hisaabu jira itti fayyadamaan isin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo asumaan YouTube channel Maammeejiitu subscribe like share godhuudhaan akka ajaa'ibatti isin jajjabeessaan isin jaa barnoonni guyyaa guyyaan akka isin bira gahu jajjabeessaan isin jaa hanga ammaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jaa.